Tole, nagaarra caalu nagaa waaqayyoo isiniif haa ta'u. Obboloota koo biyya keessa fi biyya alaa jirtan hundumaan keessaniif nagaan waaqayyoo abbaa dachaadhaan isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessaniif obboleewwan koo warreen laayik, sabiskiraayib, sheer naaf gochaa turtan akkasuma koomantii naa barreessaa turtan waaqayyoo bara jireenya keessan haa eebbisu eebbifamaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa obboloota koo miidiyaa irratti bu'uun koo har'aanaaf tokkoffaadha. Erga yuutuubii baradhee ji'a tokko wanta hin guunnedha. Kanaaf hundi gongorree na uffalchaa isiniin jechuun barbaada. Egaa ani immoo sa'aatii kana karaa keessan kanaan dhufe mudannoo qaba. Mudannoo kootirraamu wayi barattu waan tokko barattu jedheen abdii qaba. Egaa mudannoon koo dallaalaa koodha. Dallaalaan koo biyya na jalaa jijjiire jechuudha. Biyya na jalaa jijjiire biyya na jalaa jijjiiruu malee biyyi jijjiirame jedhee natti hin himne. Biyyi nani guute biyya Peeruutiidha. Biyya Peeruutiidha naan jedheen natti himee ture. Dursas jalqaba gisee olii gallu Peeruutumaan olii gallee gaafa beezan isa sii deebi'u Peeruutuma naan jedhee na erge. Erga na ergeen booddee sa'aatii ka'umsa kootirree na jalaa jijjiire poostaadhaan ashagee raawwateef. Waraqaan dursumaa kan poostaadhaan irratti dabalee ofiisaatis ashagee maqaa fi sa'aatii irratti dabalee ashagee ka'ee kan kanaan booddee maqaa keetti asumarraa laallatta sa'aatii asumarraa laallatta ashagaa kana irraa hin banini poostaa ashagamee jiru kana irraa bante ilaalte taananiin boolee yoo geesse migirshinii yoo geesse geessi deebisuu naan jedhe. Hin baninta sun banuu hin qabdu akkanumatti geessiteetu agarsiista naan jedhe. Isheen dhugaadhuma jedhee fudhadhee edaa inni sababa biyyi jijjiiramee fi sa'aatii jijjiire sanii fi akkana naan jedhe. Kan kanaan booddee ishee birrii gatii duraan olii gallisanii kaffalee fi beezaa koo harkaa fudhadhee galee barii aduu sanii gaafan boolee ga'u. Sa'aatiin inni naan jedhe galgala keessaa sa'aatii 10 naan jedhe. Garuu immoo barraraan halkan keessaa sa'aatii 8dha. Kan kanaan booddee giseen bakkee waardiyaa ga'u boolee bakkee waardiyaa giseen ga'u waardiyoon isaa poostaan kan ashagame isa sa'aatii gubbaarraa sallaalanii seeni bakka ammaa naan jedhan. Gaafa dhaqee to'on seenu eessa deemtaa naan jedhan bakkee shaanxaa miizanee ta'u ergamutti liftaan darbutti eessa deemtaa naan jedhan. Peeruutiin jedhaan ammas irra deebiin na gaafatu Peeruutiin jedhaan. Achi namtichi tokko dhaabbatee ilaalaa jira. Mucoon tun dallaalatti kenniteeti Peeruut jetti. Dallaaltonni baay'een isaanii ijoollee baay'ee sitti rakkisaa turanii jedhe. Lakkii dallaalaa miti namatu asii naa erge waan ta'eef namni sun nu bira dhuftanaa jedhe. Kan kanaan booddee gaafa akkas jedhuun fira keetti akkisii erge beezaan nan eeyyanii jedhe. Sababa nan fira isaanii jedheef inni dallaala irraa nan dhufe hin jedhini. Dallaala yoos jedhanii geessi deebisuu sababa inni naan jedhee fana ani immoo jaraan akkas jedheen. Achiin booddee ishii bakka irraa miti gaafa Peeruut irraa miti isaatii guyyaa dogongortee dhufte waraqaa irra laalladhuuti waraqaa kana qabadhu gaddeebii galiitti guyyaa waraqaan kun beellamsi fayyanitti deebii malee har'aa miti barraraan Peeruut naan jedhan. Kan kanaan booddee jechuun dhaabbadhee narriifadhee waan dubbadhu wallaalee bakka hakum ta'u wallaale. Achiin takka dhuftee mee waraqaa kanan maayyuu as kennii ookasitti dogongoree ta'uu danda'a. Yookaan dallaalaa yoo ta'e dallaalaan birriidhaaf akkana gochuu danda'a. Naan jette achumara waraqaa poostaa sanitti kenna. Innaa gaafan itti kennu oobantee ilaaltu Peeruutii miti. Baareen biyya Baareen jedhamtudha. Achi mucoo maal taate nu sobda moo of sobda gaddeebitee toltee miti kinoo Baareen miti naan jette. Ani biyya Baareen jedhamtu tanaan hin dhageenyu gurma kiyyaa ani hin dhageenyu. Eessadha inni naan eessa jedhanii si guuta siinaan jette. Achiin booddee jarra akkasumatti na ilaalaniiti. Ayii jedhanii achiin booddee nattis aaranii waraqaan kinoo biitta sirra jira. Sa'aatiin atitti deemtu sirra jira. Sa'aatii kanaan dhuftes taa'aa bultanaan jedhan achiin booddee mucayyittiin akka maleetti na ifatte. Achiin na ifattetti achi ol seenini asumarraan taa'inaan jette. Asumarraan taa'inaan jette federaaliin karanaan taa'e isaan karanaan miizananii too dabarsu shaanxalaa achiin taa'ee kunis kan nufu biyya biraati mata. Kunis kan nufu dhufeetu mana bira darbu hundinuu biyya biraati mata biyya kanaa ni mata. Achiin oduman taa'ee jedhe sa'aatiin ji'aate sa'aatii 10tti seene galgala keessa sa'aatii 10tti. Kanaan immigireeshinii seene amma sa'aatii ji'a halkan keessa amma sa'aatii ji'a nan taa'e. Kanarraan dhugaa wantuma nan yaadne hin jiru. Yookaan biyyi kaa jijjiirame biyya kana hin beeku
yookaan biyya hallayyaa wayititti na erge yookaan biyya nama nyaatu wayititti na erge bakka yaanni humtuyyuu hin jiru. Nan deebi'ee gala jechuudhaaf biitti sabbatarraa kanaan ani dhaqe fageenya. Bilbiluudhaaf Immigireeshinii keessatti bilbilli naaf hin hojjetu. Kan zabanyoota xiyyaallanii fi bilbilli isaa cufaadha. Baay'ee tokko rakkadhe. Kan kanaan booddee bakka naan jedhe zabanyaan tokko satti qaarranatti qabdu biyya san deemudha. Birrii kana hundaa baastee gad deebi'uun hin danda'amu. Ijoollee baay'eetu deema. Sa'aatii 6 booddee hin dhufu jedhanii achiin booddee sa'aatii 6 hoggaa ta'u mucoo takka argadhe. Mucoo sun as hojjattee gad deebite. Inni as hojjattee gad deebitee eessa dhaqxaa naan baareenii naan jette jechuudha. Nanee eessa akkan ta'e sin beeku dhugaa. Achiin amala biyya kanaa gaafa naan rakkoo hin qabu. Garuu dallaaltuun sossobduudhaan maaf waraqaa banatteetu hin laalle naan poostaraan hin banin naan jedhe naan si sobaa naan jedhe. Achiin namni hundumtuu laallateetuma dhufa. Sa'aatiin isa achirra jira. Biyyi dhaqxus achumarra jira. Kanaaf inni si sobuu sababa biyyi si gara jijjiiramsaniif si sobee naan jette. Achiin booddee birrii 7,000 siif kaffalama naan jedhe. Gisee birrii walii gallu birrii 7,000 yoo sayir isaan natti bilbiltee tan si astakaakala naan jedhe. Ishiin jedheen achiin gaafa nas ga'ee ji'a guutuutti dawwalee birrii naas galchisiisi. Birrii naas sirreessi. Moo birrii naan mana ta'e naan jette amma birrii nikkoo kana fudhadhu 4,000 hin guuttu naan. Achiin booddee biyyi kinnan itti si erga biyya birriin baay'eedha. Mindhaanaatti naaf kaffaltee too deemteyyuu wacii kootu naaf hin deebisne. Birriin dhuganaa naa ergita yoo naaf kaffalte naan jedhe. Akkasii cufaa birrii si erga jaratti bilbilee tanan poolisii si qabsiisan jedhe. Oon akkas jedhu bilookina godhe amma har'aatitti basmara koo bilookii jalaa nan baasne isiniin jedha daawwattoota kooyi. Akkasiidha. Mudannoon koo isa kana fakkaataa biyyi na jalaa jijjiirame baay'een boo'ee achi keessatti abdiin kutadhee gad deebi'ee galuudhaaf biitti fagoodhaan maatiin koo nagatee galee ni bakka bilbiladhee alarree gadi ba'ee bilbiladhee toonaan deema karumtaa jettan deema buleetiin tiyya Addis Ababaatti waan ta'eef ishiitirree nan bilbiladhee jechuudhaaf shaanxan kiyya deeme liiftiidhaan bakka abdii baay'een kutadhee waaqni immoo na gargaaree nama naaf kenne dhufee as ga'ee isiniin jedha. Ani kana keessa waan guddaa barattu jedhetan abdii qaba. Wanti isin barattan buloota keessan kan amma foormii guutaa jiraniif akka dallaaltonni isin nanne amma karaan cufaadha si karaa dhuftanii hin jiru. Baradhaati koottadha. Yoommoo barattaniitis dallaalaa keessan harka waraqaa galchitan taate poostaa isinii deebi'u beezaa isinii deebi'u san banadhaati ilaaladha. Banattanii ilaaluudhaaf mirga qabdu. Biyya dhaqxan achirra jira. Sinitti waraqaa nu dubbifadhaa ilaala. Saatiitti barreessitanis akka kootitti attaallalamtanii achi taa'aa hin turinaati. Laalladhaati yeroo keessan kabajaatii dhaqaadha. Jedha dhaamsi gosa kana. Kanarraa waan guddaa barattu abdii qaba. Hundumti keessanuu naaf jiraadhaa eebbifamaa. Lafa jirtanitti araarri waaqayyo fayyaanni waaqayyo isiniif haa baay'atu nagaan naa turaadha. Komantii naa barreessuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha isinan jaaladha isinan kabajaa iddoo guddaa iddoo olaanaa isiniif qaba daawwattoota koo anarraa kan xumuramaa.